مركز الكوثر كينيا ملتا دلوتاتي سكيسا إبسلنا إبسا بكم ساتي حلالا ملتا برسينا كنكيتي. مركز الكوثر أرجيوان مركزا برسيسا مركزا أستاذ محمد وجاء لفاتي كيساني برتشوف برسيسو دا بقاقيسان بقاقيني وكان بسلام بدهنا نانتن لفات أغنياتو. مركز الكوثر كينيا ملتا دلوتاتي سكيسا إبسلنا إبسا بكم ساتي حلالا ملتا برسينا كنكيتي. مركز الكوثر كينيا ملتا دلوتاتي سكيسا إبسلنا إبسا بكم ساتي حلالا ملتا برسينا كنكيتي. أمنتين إسلاما سهرجا بقبدي وجنتين يمرتو بسم الله دانجل كبدي رحمة أبو فنا محمد الردي إني نوف إرقمنان نوف يفتيه دكنتي يا ربي كو أرجا هدوتو لكتي وجيتو نافتلتي نافبريتي أتي الحمد لله ربيكو يا موتي إسلاما نقوتي إفادو كناتي غيانا رانتنا نموتو قمني مركز الكوثر كيستي أرقمني ختمي قرآناتي هندو آفيرمني أي بارانتنا بقاقي سنجني محمدي رحمة سيبفني هركودا في جمتي كونغرا سنين جنة رقا سنين ملتي إسنيف قمني كيسموني هندو زنافاتا جنة قويا كيسن أرى بقا كيسن جنة سيكدا ممرتي مركز الكوثر كينيا ملتا دلوتاتي سكيسا إبسلنا إبسا بكم ساتي حلالا ملتا برسينا كنكيتي. يا قرآن ربي تلتا جيرون ما يونفسي برني قلبي انتاس قبما معجزان دلومني دكتورة عالما فرقان داوى قلبي يا داندي فيلما صاحبا سفتانان حقوتو ملكما قوتو داندي حقا تلتا سامونما يا داندي جنتا كنابا دافما تنافسي جلنا أمني مسلمة نوف دوا دأتي. مركز الكوثر كينيا ملتا دلوتاتي سكيسا إبسلنا إبسا بكم ساتي حلالا ملتا برسينا كنكيتي. بردو علمي أي بفهم
tan arraa laffa'aa turtanii gufuuwwan dabaraa mokkorrii yoo dhufees obsaanii irra taraa maashaa Allah firigaar tan arraa ganaallee jabaadhaa taraa fuula duraa if duubaa deebi'uu dhiisa jaala muraa abbaa gaariidha qabdaan baradhaa mee irraa dheereysaa mee keeysaan kaayyoo fi karooraa kaayyoo fi karooraa karaan kaayyoo martuu fatanaa hammatti markazul kawsar keenya mul'ata dhalootaati si keessaa ibsannaa ibsaa beekumsaati halaala mul'ata barseenaan kan keeti markazul kawsar himmaansaa barjabaa urjiiwwan barsiisuuf kunoo waalitti qabaa si keessaa baranii urjiiwwan adabaa markazul kawsar ilmiinuu qallabaa diinii babal'isuuf tehe bar utubaa yaa caayaa ilmii rabbii hunduu barsi qaba kottuutti baradhu ilmii hedduu qaba markaza koo warqii barsiituu jallabaa wallaala harkiftee ol baaftaa ifatti ol baaftaa ifatti markazul kawsar keenya mul'ata dhalootaati si keessaa ibsannaa ibsaa beekumsaati halaala mul'ata barseenaan kan keeti Ustaaz Muhammad Qur'aana barsiisa muddiisa jabeessuun ilmi rabbi rabsa Ustaaz Muhammad koo hayyicha gameessa ifaajee godhuudhaan sagantaa gaggeessa gaaddisa milkiidha isaatu bohaarsa dadhabee hin jedhu gaariidha haalisa haalaan namatti tola waahinsi mannaasa hedduu galatoomii seenaan kee si boonsa jazaa kee haa godhu jazaa kee haa godhu rabbiin jannata habiibi rabbiin jannata habiibi markazul kawsar keenya mul'ata dhalootaati si keessaa ibsannaa ibsaa beekumsaati halaala mul'ata barseenaan kan keeti amiirraan markazaa kan diinii filaffaatan waardiyyaa ta'uudhaan markazaa guddiftaan tokkoffaan ummu Muhammadii jabduudha bar'isiin lammaffaan hafsaadha shoora ol aanaadha markazaa jaaruunii bargaheen isaanii waraanaa diin taatanii sadaffaan amiira hirkoodha maqaanii afraffaan jimmitti galatoomaa jenne kunoo hundi keeysanii firdawsii haa ta'u wallaahi manni keeysanii umriinuuf dheeradha milkii jiruun teeysanii jabaattanii jannaan jabaattanii jannaan akka arraa kanatti milkiidha kan keessan marti markazul kawsar keenya mul'ata dhalootaati si keessaa ibsannaa ibsaa beekumsaati halaala